untold, truth hiding, in plain sight. From the kingdom of Kush, to the today Ethiopia. warroota Kush seenaa hundee ummata Oromoo barreessaan Miikii Sultaan kitaaba Alberto Antonios College das Gallaajoo irraa fi kanneen biroo irraa kan fudhatame. Ummanni tokko al takkatti sirna hawaasummaaf siyaasaa fi dinagdee sadarkaa ol aanaa fi walxaxaa ta'e qabatee hin uumamu. kun bu'aa adeemsa yeroo dheeraa fi muuxannoo jireenya hawaasaati. Ummanni Oromoo hundee irraa achi as dhufee fi seenaa ittiin aadaa sirna gadaa ijaare qaba. Ragaaleen arkeoloojii seenaa fi xinqoo hundee ummata Oromoo qarooma Hottee Kuush waliin walitti fidu. Ibsi qorannoowwan kanaas ragaa qabatamaa wal fakkeenya afaanii aadaa gurmaa'inaa sirna dinagdee fi xiinsammuu Hortee Kuush irratti hunda'a. Kanaaf seenaan hundee ummata Oromoo Kuush jedhama. Akka ragaalee seenaa fi guboon jechoota ibsutti Kuush moggaasaa ummata gurraachaa kaaba bahaa Afrikaa kennameedha. Barreessitoonni seenaa Kuush gadi fageenyaan qoratan akka ibsanitti horteen saba Kuush Sinnaar, Saahoo, Beejaa, Banaamir, Agaw, Awwii, Qamaant, Geediyoo, Hadiyyaa, Anfar, Kambaataa, Koonsoo, Oromoo, Somaalee, Darashee, Sidaamaa, Alaabaa, Qabeenaa, Burjii, Libdoo, kan biroos baay'ee jira. Sabni Kuush yoom kaabaaf kaaba baha Afrikaa keessa akka jiraachuu akka eegalee sirritti beekuun baay'ee nama rakkisa. Garuu beeytonni kan irratti walii galan ummanni kun yeroo dhalli namaa ragaa kaayyachuu eegalan irraa kaasee ta'uu isaa walii galu. Sabni Kuush yoom kaabaaf kaaba baha Afrikaa keessa akka jiraachuu akka eegalee sirritti beekuun baay'ee nama rakkisa. Garuu beeytonni kan irratti walii galan ummanni kun yeroo dhalli namaa ragaa kaayyachuu eegale irraa kaasee ta'uu isaa walii galu. Desmond G. Clark ragaa arkeoloojii irratti hundaa'e Kuushonni dhaloota Kiristoos dura bara 2000 irratti biyya kaabaaf giddu galeessa Itoophiyaa har'aa keessatti beeyladaa adda addaa akka madaqsuu eegalan ibsa. Akkasumas kan qorattoonni hedduun yeroo eerame kanatti horteen Kuush mootummaa ittiin bulan akka hundeeffatan mirkaneessu.
dhaloota Kiristoos dura bara 1500 keessa walitti dhufeenyaa fi walitti bu'iinsi isaan mootota Misiraa Fir'aawnoota duubaa qaban akka isaan aadaa, ogummaa, afaanii fi amantii isaanii waliin makan taasisee jira jedhama. Lola warra Misirootaa irratti banamaa tureen naannoo kaaba Suudaan ammaa gara kibbaatti kan socho'an Kuushoonni magaalaa isaanii naappataa hundeeffachuun deebi'anii bara dhaloota Kiristoos dura 750tti Misiroota of jala oolchanii jiru. Maqaa aangoo Fir'aawnoota ja'uus dhaaluun deebisanii Misiroota bulchan. Naappataa magaalaa giddu galeessa Misiraaf Kuush taasisaniis bulchanii jiru. Haala kanaan hanga bara dhaloota Kiristoos dura 670tti Asaariyaanonni Meesaapotaamiyaa irraa ka'anii naappataa barbadeessanitti Kuushoonni Misiraan dabalatee naannoo kaaba baha Afrikaa qixaan bulchaa turan. Injifatamuu kanaan booda garuu gara Asaariyaanonni hin ga'in gara giddu galeessaa kibbaatti socho'an. Bakka kanaas gara kibbaatti babal'achuun magaalaa guddoo Meeroo'ee jedhamtu jaarraa ja'affaa dhaloota Kiristoos dura hundeessanii daangaa isaanii hanga magaalaa Kaartum har'aatti ga'an. Horteen Kuush kan ta'e uummanni Oromoos dhiibbaa mootummoota warra Seem irraa kan ka'e seenaa jaarraa dheeraa keessatti uwwirtuu aadaa fi siyaasaa isaa kaabarraa gara kibbaatti hanga madda walaabuutti akka jijjiirratu dirqamee ture. Kunis kan nu garsiisu Horteen Kuush qarooma sululaa laga Mormor waliin kan wal qabate ta'uu isaati. Seenaan hin hamne garuu jaarraa 16ffaa keessa gareen Oromoo sirna gadaa haaromsameen of gurmeessanii dhiibbaa mootummoota kaabaa fi baha Itoophiyaa irratti cimee ofirraa deebisuuf madda walaabuu wirtuu taasisatan malee maddi Oromoo madda walaabuutii miti. Kun ragaa sobaa dabtaroonni Amaaraa akka waan Oromoon madda walaabuutii ol biqilee kan godhanii barreessaniitu jira. Kaan immoo Madagaskar ja'anis kanneen barreessan ni jiru. Garuu sun hundi jibbaa uummata Oromootii fi sodaa uummata Oromoo uummata Kuushii irraa qabanii fi malee dhugaa jirtu ni beekan. Uummanni Kuush uummata dura Afrikaa irratti qubatee jiraachaa turedha. Fartare